ibsishaan waan jedha geeffadha. Yoo si dura wal beekee malee siyaasii miti wal beekne. Hamzaanis akkas. Ibsishaan maal geesseetan ashittiin Hamzaa dur wal beeknaa dur wal beeknaa jee mee dhageeffadhaame. Bultii namaa hin diigina waan agartan haasofitanii waan agartan olii gad ooftanii hin dandeettan. Waanuma feetan mukkuraa achinu hin dandeettan. Nandita wallahi namni yoo isin tuffate barnaati na tuffate jedhaadhiisa wallahi. Hayyee ammaan tana Hamzaa noo maal jee Hamzaa dhageeffadha. If kabajii siin jetti malee takkaa na kabaji siin hin jettu. Waa hunda dura namni if kabaji nama kabajuu danda'a. Namni if jaalate nama jaalachuu danda'a. Wanni dura viidiyoo kana daawwadhaa itti boohara akka gaariitti itti gammadde viidiyoo kanatti qofaltanii jala ta'a daawwadhaa hanga dhumaa fixaan isin hin jaa. Warri Harargee eega ashittiidhaaf laayikii kennitan. Warri Baalee fi Arsii warri Arsii hoo jaartii teessan jaartii ibsishaa maakii akkamiin laaltan mee yaada akkam jaan seetan. Ashittiin jaartiin Hamzaa nuuf dumaashii qaaliidha. Dumaashii naamusa qabdu akka gaariitti kaa'eetiin du'eetiin reefee fayyeessee caalaa duutee addunyaarraa deemteeti nama jiru kana reefki isii caalaa jechuu isii tokkas isin hin jee. السلام عليكم جرتو هردفتو خيا في جالتم تو خيا خا الدنيا رب متنا غبا جرتم بغا جراتن سنين جچا يا بوغا الدنيا برايفت لايف مالي وان بابليك لايف سوشيال لايف وان جانيجر سوشيال لايف خنا حالات جروف جيرينيا او امتها وجيني خا سوشيال ميديا غبا خنا ولي قمنا يچو اكسب بيخا أكنما الله والبلو أكنما قرتي أسمع إبدول الراب خدته بعد يجي إبدول الراب خدتني مجانا يروح إبدي منا خنيارا منا سنديني فرل أكاكسل لا مال سيتن نمني بولتي جار السوشيال ميديا خنا قبرتي نملا ما ولدتي دا منيجرا وانسان تولدتي دا الله وعلم إسانا ما ولدتي دا مي نمني قفورة ورقين سنجاوته إسانو ما نمني قفورته irratti haasa'u barraa jechuudha. Ammaan tana nama lama walitti hidhaman keessaa nama afur. Hamzaa jiitii fi Ibsishaa, Ashittii fi Maakiyoo. Jarra kun amma jaarsaa jaartanii beekanii walitti hidhaman amma isaan lamaan egaa fudhatee jiru sooshaal miidiyaa. Gizee kan laallee nuti sunuma laallagaa osuma kanamatti lallaalluuti. Irraa dubbachuun dhufti jechuudha. Maaliif yeroo hedduu namni anarraa hin haasa'u inni xiqqaate ni takkata jechuudha. Saniifuu ani namarraa haasa'uu hin dirqamu. Dhageessanii jirtan jechuudha. Waan jarri hundinuu waliin jaan ni dhageessan jarri kun wal dha'u jiran jechuudha amma. Cinaa jechuun beeytanii rudaa jennaan moo sariida jennaan afaan Harargeetti cinaa wal arrabsuu kana rudaan arrabse waliin jenna. Akkasi jiran jechuudha jarri amma maqaa ol dhaanii iyyuu. Isin garteemii? If kabaji jedhaa Hamzaanis yoo abbaan if kabaje namni leessi kabajaa saniifuu of kabaji jee akka qofatti laata. Ibsishaan dhufeetuma immoo warraan tana kunoo anaa fi Ashittiin duraan wal beeynaa yeroo dheeraa saniifuu obboleettii ta'e manaan minjee dubbateera. Garuu ammoo maaliin jechuu barbaadani beektaa maakiin ana jette shamarroota baanti beeka moo dhiirani caalti jee yaaduun maakiin maaliif ni beeytanii? Kasee rabbi dhalaa fi dhiirri waluma qixa. Garuu isin namitti isin itti dhaadachuu dandeessi dhiirota osoo hin taane dubartoota isii arrabsuun fakkaatti. Kaa'eetiin du'eetiin reefee fayyeessin caalaa duutee addunyaarraa deemteeti nama jiru kana reefki isii caalaa jechuu isii tokkas isin hin jee waan isin afaan isirraa bahe jechuu namni hundi ni beeka. Ammaan tana maaltu jedhanii beeytanii? way ajaa'iba dubbii taariikhaati yeroo wallahi khofla qoftanii kam khofla qoftanii isinin jaabo maaliif yoo jettan namoonni gari ijoolleen Harargee tanya jechuudha tadhiirota akkam jaan seetan Ashittiin jaartiin Hamzaa nuuf dumaashii qaaliidha
dumaashii naamusa qabdu akka gaariitti akka nuti barbaannutti nama jiraatee nu agarsiise. Kanaafuu nuti isii ni jaalannaa isirraa gaddaabbadhaa isin hin dhiisnu nuutu isinirra duulaa jaaniin ibsishaa fi maakiidhaan jechuudha. Haya aboo isinirraa qeeballe dumaashii teenya ni tumsinaa fi jaan jechuudha warri arge ijoolleen arge sooshaal miidiyaarra gabbanii nama hojjetan. Dhiironni hedduun akkas jaanii ibsaa fi maakii tana arraba macaan godhanii lafa kaan wallahi. Arraba macaan godhanii lafa kaaniin sin irraa gad dhiqan. Warra sooshaal miidiyaati beeku. Hoggi ibsaan waan koflaa tana jaan namni arrabsanii jaanii yaa waan numaan kofla yaa. Anamma gaa irra deebi'ee jechuudhaaf isaan arrabsu taati isin hundinuu dhageeffatanii jirtan akkatti jarri arrabsee jechuudha. Maakiis. Arrabsanii wayyoo rabbummaan Oromoo tana sittiin kaase. Ansilaa sumaan godhuun danda'anii an dhiiraa ni beektan akkaan nama goggodhan. An huccuu namarraa saaqeetti ilaala deeroo ilaala. Qacci si godheetiin shaamaa sirra beeysa akkanatti qaama qullarratti na beeytanan waan feetan naan jaa. Garuu ammoo jirra kana dhukkeerraa haaftan jira kana jechuudha. Dhukkeerraa haaftaniiti. ما كي يمسشها مشجوتني لما خيزر يا بالله عليكم ربين كون سننديس أكن من أرب سنة والناس نجت اللغة هاجن وجه عشتين لايك كبدي هاجن إيش في وري هرجع إيجا عشتي ده في لايك خنيتها وري بالي في أرسي وري أرسي هو جارتي تيسن جارتي يمسشها ماكي أكمل لاوتن ميادا جولين هرجع قوت السوشيال ميديا رجباتي ما عشتي جارتي همزات فلاكي خلنيتي دماشيتي نكالي ده تقايسين دن ديو درو دونا نوتر رابطة جانيتي فالمني في جرانين جتشو هايا إسنو جولين أرسي باليتوني دماشيتي سنجارتي إبسا ماكي أكمل لاوتن يعني خيسنو أكم فكينياف أكمل سموه خيستي أكيسن اتيادني في كيسن اتلاتني في كيسن يادين مال تجري وايساني اسنو اسن يفتاتي دماشين تيسن ماكين جولي أرسيتي يفتاتي اسن يتاتي اسن قافتشار رابر اسن يتاتي جارتين تمالي جنسا تا جارسو جبولو قفامتي جنتا قساتي ايغا سنيفو maakiin isiniif taatee jirti gaafiidhaa quba qabaadha. Anammaan tana waa'ee jara lamaanii irra goreetum sooson taane waan hin argeen xiinxalu jira jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Kanaaf jecha jarri aashatti deeggaranii akkanatti maal jedhaniin gadhooysan irra goranii gargaaran dhugaasii himan waan hunda himan. Hayya tamaakii tana hoo isiitu ifima. Isiitu ifimamoo isintu himuu ta'a gana himtanii. An kana dhibe waa hunda caalaa jechuudha. Yoonii fi namarraa haasoftan. Yoonii fi wal arrabsitanii ajandaa uummattan. Yoonii fi maqaa wal balleessuu baattan. Jiruun isiniif hin taatu. Warra mabarra amma hamzumaa fi aashittumaa fi maatii fi ibsaa kanatti hin baanaa fi huruma kana kanan baa. Yoo nagaa wal fuutanii tetteeysan. Jiruu teessan ooffattan isiniif hin taatu jiruun isinitti himooytu dirqama ajandaa nama uumuu qabdan jechuudha. Saniifuu gaa eega isin ajandaa nu uumuu feetanii nutis ajandaa isin godhanneetu isintu barbaada akkasanii isin gadhiinee likki isinitti himnaa jechuudha liqee nurraan qabdanii. Likki isinitti himneeti mucuqa isin goonee tartiiba keessa isin galchinee isinitti taphachaa akka kubbatti raahaa isinit godhaa isinii yeroo dabarsaa isinit koflaa isinii wajjin jiraannaa jechuudha. Akka isin barbaaddaniitu akkana. Sila akkana barbaaduu baatanii namayyuu hamzaanis gabbee, ibsaanis gabbee, maakiinis gabbaatanii sila ofuma waliin homattan jechuudha. Sila akka nuti isinirra yaanu miilaan. Akka isinirra yaanu hin barbaanne sila isinumaatu waliin qabatee tattaa'ee jiru teessan uffata jechuudha. Kanaafuu isiniitu akka nuti miilaan isinirra yaanu haala nuu mijjeessee nutti gad bahee jechuudha. Tanaaf isinirra yaane isin micciirree isin shukkumna. Shukkuumamuu ammoo dirqama keessanii kanaan isinii dhaama eega diddan nagaya. Amma akkama dubbiin tun isin gasseen ta'e isinii galte moo isin hin galle. Saniif wanni nuti isin raasuu fi
Yoo jiraattan nagaan jiraadha. Walirra duuluu dhiisaa. Isin hundinuu jechuu barbaadee bakkuma takkatti. Walirra duuluu dhiisaa. Feetan akka feetan wal godhaa. Sun nu ilaallattu. Yoo walirra duultanii nu ilaallattu nuti akka feetan wal godhaa. Feetan qaamaan wal bira dhaqaa. Feetan akka namni haasawaa kana yoo taate wal yaammatanii dhimma keessan. Nu ilaallattu jechuudha. Isin galteemu. Kanaafuu ammoo waan nu kofalchiisaa waan fataa itti jennu gizee arganne gabbaafanneetuma irraa gadhiinee itti kofallee firraa yeroo teenya dabarsinaa jechuudha. Warroottan isin daawwatanii fi gartee sooshaal miidiyaa kanarratti nu daawwatanii wanni isaan eegan wanni isaan fataa itti jiran ijoolleen mana madaamii jirtuu fi mana madaamii jechuun gaalaal maqaa addunyaa guutuuti beeka maqaa arabaa bichaa miti. Madaamii jechuun biyya faranjii maqaa afaan faransi. Biyya addunyaa guuturra namni jiru madaamii. Akkasii qofa qabadda. Namnichi jiru fataa jechuu barbaada warri akkasiitis warri hojiirra jirus hundi isaanii isiniif fataa jechuun jira waan ta'eef jecha dirqama isinirraa gadhiiquu qabna. Maakii fi ibsaanis anti qoonni nama mul'atu ibsaa fi maakirraa garteemi jarri akka waan waliin qadaadinii ni beeytaame ullee waliin qadaadin walirra balawbalawuu jettu kasanan fakkaatti. Yaa akkasana fakkaatti anamma tadheerina fiizikaala namaatiif gabaabina namaa immoo warra komatu kanaan komadda ofiifu laal dheerina rabbiin namaa kanna gabaabina rabbiin namaa kanna tun hojii rabbiitti hin seenina wanni isin laaluu qabdan dalagaa namni sun dalagu dheeratee namni dalagaa sun dalagu gabaabbatee dalagaa namni sun dalagu jechuudha dalagaa namni dalagu saniin nama madaala malee namni fokkina haalaata rabbii irratti uume irratti nama madaaluun dhoorga ana biratti fudhataman qabdu jechuudha. Fiizikaala nama madaalu dhaabbina fuula dheerinaa fi furdina qal'ina kanaan nama madaalu jechuudha akka yaada fiyyattee inuma madaalu. Garuu waan namni hojii san dalaguu fi jecha namni san jedhu laalee dhugarra dhaabbadhee nama ni madaalaa jechuudha. Kanaaf jecha waa'ee maakii fi ibsaa wal qadaaduu dhabuu waa'ee dheerinaa fi gabaabina irratti osoo hin taane haalaata isaan ittiin wajjin jiraatan irratti kaniinan jechuu jiru jechuudha. Akkas beeka. Amma dura asirraa dubbadheetiin ibsaan nuggamsuu keessa jiraa deemuudhaaf jeetiin dubbadhee ture gara Faransaay. Akkasii waa'ee sanii namni hedduun irraa haasa'ee jira. Amma gaa Hamzaa fi Ashitti waa'ee isaan wal dhabuurra dubbachaa jirra waan ta'eef jecha haqa jiru immoo rabbii beeka isaan kanaaf ren jidduu eenyuuti dubbii haasee qabeeku rabbii yookaan isaan gabbanii ragaa wajjin agarsiisuudha sanirra dhaabbanneeti isaan mirkaneeffannaa jechuudha. Kana alammoo osoo uumaan beekin nama tokkorra duuluun nama tokko arrabsuun fudhatama hin qabu nama birattuu jechuu garee takkarra godhanii takka arrabsuun ana bira fudhatama hin qabu. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma yoo wanni akka jiraatte gisee isaan dubbii fidan dhufnee irraa gadhiin. Akkas.